bareedduu koo eessaan argachuu danda'a kitaaba kana? Kitaaba seenaa gootota shanan gibee namoonni karaa keessaatiin eessaan argachuu danda'a jettanii na gaafattanis jirtanii, gariin keessanis komentii jalatti eessaan argadha jettanii bakka irraa argattan na gaafattanii. Bakki kitaaba irraa argachuu dandeessan Makkaadha. Namoonni Makkaaf naannaa isii jirtan argachuu dandeessanii. Kitaaba hundi keenya yoo dubbisnee waan hedduu irraa barannuu fi hedduu nu fayyadudha. Jalqaba kitaaba kana akka innis jirus waan tokko waan inni quba qabu hin qabu, akka carraa ta'ee karaa telegiraamaa osoo waadu dubbisu seenaa dagaa dinoo muraasa isii takka argee yeroon argu seenaan dagaa hedduu takka dhapheena tuuxeefitti na harkiste akkan guutuu isii barbaaduufis ka'umsa naaf taate jechuudha. Achiin namoota natti dhidhiyaatu eessaan guutuu isii argadhaa je'ee qoradhee iyyaafadhe yeroo nan gaafadhu dagaa qofa osoo hin taane gootota shanan gibee hedduudhaan wal baratta. Kitaaba mata dureen isaa seenaa gootota shanan gibee jedhu kan Abaanee Shaafiitiin barreeffame Makkaa sibira jira bitadhu dubbisi jechuudhaan eeruu naaf kennani. Anis achiin barbaadee kitaaba kana if bira fide sababa dagaatti gootota hedduudhaan wal baradhe. Yeroo hedduugaa akkuma hundi keenya beeknu hunda keenyas ta'uu baatu baay'een keenya Jimmaa yeroo jennu biyya mootii jechuun beekna malee biyya gootaa jechuudhaan hin beeknu. Gootota Jimmaa wajjin waliin beeknu jechuu barbaadeeti mootota si wajjin maleedha. Garuu kitaaba kana keessatti Jimmaan biyya gootaattis akka taateen baradhe, biyya mootii qofa osoo hin taane goototas akka isiin qabdu hedduu irraa baradhe. Sababa dagaatti gootota Jimmaa hedduudhaan wal baradhee jira. Kanaaf waa'ee gootaa qorachuuf, waa'ee gootaa barachuun akkaatis goota taatu si taasisa. Seenaa qorachuunis nama seenaan nama godha.